dhugaa dho'isaa dhugaa tibaana yookaan ifatti baana jechuun hin dandayamu. Gumaa isaanii nuu baasaadha miti. Guma dhiiga isaan kanaa dho'isaa dhiiga miskiina kanaa dho'isaa isaa wajji kan yaadanne. Hacaaluu wajji kan yaadanne jaalalaaf wareegamanii kan jaalalaaf du'e cubbuun qabu siin hin jenne. Jaalalaaf kufanii bare. Ijoolleen sun shamarran sun ilmoo akka Hacaaluutti ilmoon qaban akka keenyatti ilmoon qaban ijoolleen sun ijoollee ol guddattu yoo beekamtii taates yoo ollisanis isa caalaa beekamaa ta'uu danda'u Oromoodhaaf Hacaaluu caalaa Kadiir caalaa Ali Birraa caalaa. Nu hoo goobanaa dhaggeeffadhu nu hoo goobanaa du'uu miti dubbiin amma dhaggeeffadhu nu hoo goobanaa eenyuma keenya caalaa kan tajaajile Oromoo ta'isaafaan diinni ilaal osoo lubbuun jiru akka shaamatti baqee dhume Oromoof baqee dhume awwaalame nu hoo goobanaa baqee dhume waggaa meeqa jiruu isaa guutuu seenaa Oromoo feetaa siifiin himaa siifiin himoo an Kadiir eenyuna seetaanaa sobaan namoo hin kaana. Ali Birraan jiruudhaan cobee dhume akkanatti suutee bareen tofaa jira warra kanatti cobee dhume waggaa 8 mana hidhatti cobee dhume Usmaayyoo Muusaa kana baqee dhume mana hidhaarraatti bahee lubbuun isaa dabre dhalageessaa hoggu takka sijjeessuun waan salphaadhaa badhaa si godhanii sijjeessuun dhalageessaa eenyumtiin wareegamaaf bahee. Eenyumtiin Oromoof wareegamnaa fi malee egaa wareegamne Oromoo irraa gumaa fi qabeenya barbaanne jenneti miti. Eenyumarraa yookaan reefki keenya daldalaa haa ta'u.